Shiloh. Yesus ati Waaqa naan arge dhuguma 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 Yeso qajeelummaa mirga baakee jirta ulfinaan marfamte Waaqa waaqotaatiin jirta duraanuu hinduutun dulloomtu jiraatta baraanuu uumama hundumaa Yesuus ati Waaqa naan arge dhuguma uumama hundumaa Yesuus ati Waaqa naan arge dhuguma Yesus ati Waaqa naan arge dhuguma Yesus ati Waaqa naan arge dhuguma Nu fayyisuuf jettee tatkaffa nuffatte lubbuun ilmaan namaa siin jireenya argatte Wotooti nuun dhufne danuu badee hafaa silaa eenyu gooftaa wallu kaasa lafaa uumama hundumaa Yesuus ati Waaqa naan arge dhuguma uumama hundumaa Yesuus ati Waaqa naan arge dhuguma Yesus ati Waaqa naan arge dhuguma Yesus ati Waaqa naan arge dhuguma Waggaa 12 guutuu kan rakkatte humna fayyisuu kee fayyina argatte du'aa furbulee wante bolla baaste dinqiidha Yesus hojiina hojjette uumama hundumaa Yesuus ati Waaqa naan arge dhuguma uumama hundumaa Yesuus ati Waaqa naan arge dhuguma Yesus ati Waaqa naan arge dhuguma Yesus ati Waaqa naan arge dhuguma Akka keen jiru adda kee jaalalli goota caalu kan du'an sodaanne silaa yoo na banne siin har'a geenye uumama hundumaa Yesuus ati Waaqa naan arge dhuguma uumama hundumaa Yesuus ati Waaqa naan arge dhuguma Yesus ati Waaqa naan arge dhuguma Yesus ati Waaqa naan arge dhuguma Yooma si faarfadhe sichin si faarfadha kanaan himeeffinne oolmaan irraa qabda hin daganne Yesuus akkati naa duute harfii du'aa moote du'a harkaan hafuute harfii du'aa moote du'a harkaan hafuute harfii du'aa moote du'a harkaan hafuute hin daganne Yesuus akkati naa duute harfii du'aa
harkaana fuute harfi du'aa moote du'a harkaana fuute harfi du'aa moote du'a harkaana fuute. Erga dukkanamaan suni darbee naan faarsa Yesuusin jechaadhee. Erga dukkanamaan suni darbee naan faarsa Yesuusin jechaadhee.